abbaa afaaniitu du'e, abbaa qabsootu du'e, abbaa oromootii du'e jechuu ni dandeenya. Alii Mahammad Birraa torbaan kana keessa akkuma namuu dhagee fi hubatee dhagee jirutti Alii Mahammad Birraa du'aan addunyaarraa boqochuu isaatti kan gaddineen jiru. Kan Oromoo qofa osoo hin ta'in kan isa beeku hundaatu gaddi akka malee gadda keessa ture. Alii Mahammad Muusaa awwaalannee yeroo ammaan tana gadda isaa irratti argamna. Manneen barnootaa hundinuu haala kanaan gadda Alii Mahammad Muusaa ibsachaa jiran. Kana keessaa tokko mana barumsa keenyaati. Manni barumsa keenyaa abbaa barnootaa Alii Mahammad Muusaa du'a isaa yaadachuudhaaf haala kanaan qophaa'anii barnoota ammaas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa dhaadannoo jettu qabatanii gara iddoo taaziyaanitti taa'amaa jirtutti deemaa turan jechuudha. Mana barumsa keenyaa qofa osoo hin ta'in manneen barumsaa hundinuu torbaan kana haala kanaan dhaadannoo barnoota ammaas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa jettu qabatanii du'a artisti Alii Mahammad Muusaatiif gadda isaanitti dhaga'amte ibsachaa turan jechuudha. Duba Aliin nama Oromoodhaaf jiraateedha. Nama Oromoodhaaf qabsaa'eedha. Nama Oromoodhaaf kholaafamee ilmoo dhabeedha. Ilmoon isaa uummata Oromoo mara jechuudha. Alii Mahammad Muusaa kayyoomiyyuu sammuu uummata Oromoo keessaa irraanfatamuu miti. Aliin du'aan nu biraa boqotus hojiin isaa yoomiyyuu nu faana jirti jechuudha. Uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif yeroo qabsaa'ee qabsoo isaatiin of bilisoomsee of beekee maalummaa isaa beekee oromummaa isaatiin of jiraachisaa akka jiraatuuf qabsaawaa ture jechuudha. Kana keessaa tokko Alii Mahammad Birraati. Alii Mahammad Muusaa uummanni Oromoo if baree afaan isaatiin jireenya akka jiraatu afaan isaatiin baratee barnoota isaa akka wal barsiifatuuf nama uummata Oromootiif qabsaawaa turedha. Nama uummata Oromoo kakaasaa turedha. Nama uummata Oromoo akka tokkoomu tokkummaa irratti uummata Oromoo yaamaa turedha. Alii Mahammad Muusaa jireenya irratti roorroo irratti cunqursaa irratti tokkummaa irratti afaan irratti jireenya baqaa irratti waan hin jeein hin qabu. Arra waan Alii Mahammad Birraa je'ee irra dabre nuti halkanii guyyaa irra deemaa jirra, itti dhufaa jirra. Hojii baroota dhibbaa dura inni hojjetee ture yookiin yaadaa fi gochaanis je'ee hojjetee ture arra nuti tokko tokkoon itti dhufaa jirra jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo nama beekaa, nama jabaa, nama qabsaawaa isaaf lubbuu dhabe, isarratti ilmoo dhabe, if biraa dhabe jechuudha. Aliin hin duune, Aliin ni jiraata yoomiyyuu. Inni lubbuudhaan nu biraa deemus hojiinsaa yoomiyyuu nu faana jirti. Aliin ni sirbee warri jettanii yaaddan Aliin hin sirbine. Aliin uummata Oromooti gorsaa ture. Uummata Oromoo kakaasaa ture. Uummata Oromoo akka of baruuf barnoota irratti yaamaa ture. Tokkummaa irratti yaamaa ture. Jireenya irratti yaamaa ture jechuudha. Waan godhuu qabu akka godhuu qabu irratti gorsaa ture jechuudha. Waan fuulduraa irratti uummata Oromoo qajeelchaa ture jechuun ni danda'ama. Alii Mahammad Muusaa odaa Oromooti if biraa dhabne. Duba Alii Rabbi rahmataa godhuuf Rabbiin caayaa jannataa isaa teessisu jechaa sagantaa keenya wajjin ammallee amma xumuraatti nu faana akka turtan isin afeerra. Amma suduudhaan gara gaafii deebii Aslii Boranaa yookiin Aslii Toofiq Hojjigoonittiin achi isin dabarsa. Durarratti sagaleen teenya qulqullina dhabuu isiitiif amma isin gaafachaa hamma xumuraatti akka nu faana turtan kabajaan isin afeerra. Turtii gaarii.
dhaadannoo ajaa'ibaa takkaafatanii turanii dhaadannoo barnoota ammaas barnootaa fi Dr. Artiist Alii Birraa akka barannu yeroo nuti wallaalummaa irra turan lafa kaasaa turan jechuudha. Kanaaf nuti akka sadarkaa isaan waggoota baroota 57 dura lafa kaasaa turan san irra waan jirruuf har'aan kana isa yaadachuudhaaf taazaa isaa irratti argamne jechuudha. Isin yeroo gullee baamee akka barsiisaatti barattoota keessanillee qabattee jirtu. Dr. Alii Birraan barnoota irratti waan irraa sirrii qabu waan irratti ammoo meeqaan barnoota kanaan inni mee namoota akkamsi fakkaataa jirtee ani barnoota oguu jaanu jalqaba irratti wanni sammuu biyya keessa dhufu isa jechuudha. Barnoota jechuun isarraa hin dhageechuu hin jedhu. Akkiin itti barnoota baratee haala sadarkaa kanatti kaka'umseen nu kakaasaa ture sani. Barnoota ammas barnoota irratti yeroo sanatti jechuun ni beeka gaadhamuu uummanni Oromoodhaa ni beeka. Cunqursaa akkam keessa akka ture ni beeka. Cunqursaa kan keessa turree osoo jirru inni uummanni keenya gaafa barate cunqursaa irra keessa jiru kana keessaa bahuu danda'a. Barachuu qabaa namni keenya yaada jirraa barnoota kakaasaa ture. Waan inni barnoota kakaasaa ture nuti irra sadarkaa ta'e. Kanaaf waan barnoota jaamaan isarraa hin dhibee baradhee jechuun hin jiru. Isin na'ee karaa naannoo barattoota hedduu barnootaallee xumuranii jira. Akka gadi baratanii hojii hin argatan waan baatii jedhan. Kaayoo fi akkee Dr. Alii Birraa kan waliin barata akkasii famaan qabu. Barattoota akkasiitii jira, tajaajila akkasii qabu jira. Garuutu namni baratiin wallaala keessaa yeroo yoomiyyuu hin boqu. Inni wallaalaa dukkana keessa jira jechuudha. Kanaaf barattee mirga ta'etu gaafachuudhaaf yookiin mirga ta'e falmachuudhaaf dura barnoota si barbaachisa. Shamarran fakkeenyaaf barannee eessa dheedhachuu jira yaada akkasii warra qabu. Akkasii miti afaan tana addunyaan shamarraniin dhaabbattee jiruu danda'a. Addunyaan shamarran keessatti jiraanne addunyaa miti jechuudha. Kanaaf biyyi lafaa tuni akka galma geessuuf wanni dhiirri hojjechaa akka galma geessuuf shamarranis dhiirri cinaa jiraatu dargaggoota cinaa jiraatu barnoota isaanii barachuu qaban jechuudha. Barnoota yeroo barannu har'aas bakka takka illee ga'uu dandeenya. Kanaaf nuti barnoota barachuu qabna. Barnoonni hundi duraatii barnoonni wallaala kana ibsuudha. Kanaaf namni yaada akkasii qabu jiraatellee barnoota kana fakkeenya yoomiyyuu barachuu qaba. Yoomiyyuu barnoota barachuu qaba. Jalqaba onnummaan barachuu qabu daa'imni tokko umriin isaa waggaa 7 ol dabarraan yoo barnoota barate inni hasaaraa keessa jiraachuu kanaaf barachuu barbaachisaadha. Yaada akkasii dhiisanii gara barnootaa seenuu qabanii yaadu. Isin na'ee barsiisa shanii qorii gullee Gaafii fi deebiin lalistuu Toofiq wajjin taasisne kana fakkaata. Durarratti qulqullina dhabuu viidiyoodhaatiif dhiifamaan isin gaafadha moobaayil harkaatiin waan waraabameef jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Uummanni Oromoo torbaan kana keessa gadda guddaa keessa ture jechuun ni danda'ama. Aliin kan dirree dhawaa qofaa miti. Aliin kan Oromoo qofaa miti. Yookiin aliin kan Oromiyaa qofaa miti. Oromiyaa bira dabre kan Itoophiyaallee miti. Aliin kan Afrikaati. Aliin kan addunyaati jechuun ni dandeenya. Ali Maama Muusaa har'a uummanni Oromoo sadarkaa har'a irra jiru tanarraa akka geenyu kan nu godhe tokko isa jechuu ni dandeenya. Afaan keenyaan akka barannuuf, afaan keenyaan akka dubbannuuf, nuti Oromummaa keenya beeknee akka qoma dhawannee jiraannuuf kan nu barsiise Ali Maama Muusaati jechuun ni danda'ama. Ali Maama Muusaa utubaa guddaa uummata Oromooti. Ifaa hin dhaamne ta'uu danda'a. Ali Maama Muusaa har'aan tana duuti umrii isaa waggaa 75tti isa mo'attee gara akhiraatti deemus hojiin isaa yoomiyyuu uummata Oromoo faana kan jiraatudha. Uummanni Oromoo Ali Maama Muusaa dhabus hojii isaatii wajjin hanga jiru ni jiraata jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo baay'ee goota isaa bara baraan ni yaadatama. Aliin uummata Oromootiif dhalate, uummata Oromootiif jiraate, uummata Oromootiif du'e jechuun ni dandeenya. Oromoo irratti kolaafamee ilmoo dhabe. Ilmoonni isaa uummata Oromoo kan dhiyaa fi bahaa, kan kaabaa kibbaa, kan baddaa gammoojjii, kan magaalaa baadiyyaati jechuudha. Aliin barnoota keessaa qooda olaanaa waan qabuuf manneen barumsaa hundi haala kanaan gadda du'a isaa akkanatti yaadachaa jiran. Barattoota keenya galatoomfachaa sagantaan qindeeffannee kana fakkaata. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Sagantaarraa kanumaan xumurra. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.